Jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artistii Shukuriin albama guutuudhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baggara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha har'ammoo odeeffannoo haaraa hedduu kan namatti toluu fi akkasumas illee dhaga'uuf illee kan nama hawwatu isinii qabannee deebinee jirra. Egaa akkuma beekamu warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo akkuma beekamu sabiskiraayib gochuun gara maatii keenyaatti dabalamaa siniin jenna. Akkasumas illee laayikii fi sheerii immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee sheer gochuun artistii kana buqqee akka itti dhaabattan mul'isaan siniin jedha. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo har'a qabanneet isin haa dabarsu. Egaan akkuma beekamu artistiin kun uummata Oromoo bukkeetti jaalatamummaa fi beekamtii hedduu kan qabudha. Keessumaayyuu sirboota babbareedaa fi hedduullee bara qabsoodhaa kaasee artistii sirboota babbareedaa fi uummata kakaasaa ture illee kan fidaa turedha jechuudha. Sirba jaalalaanis ta'ee sirba qabsoodhaan illee artistii beekamoodha jechuudha artistiin kun. Egaa artistiin kun amma immoo albama guutuu sirba qeenxee 15 of keessatti qabatu illee YouTube chaanaalii mataa isaa irratti dhufaa jira jechuudha. Egaa tibbana kana iyyuu dhageessaniittu wallee haaraa tokkoon dhufee ture jechuudha. SIKKO-MANDOO kan jedhu. Sirba bareedaa fi hedduu kan namatti tolu akkasumas illee aawudoodhaan gadhiisee ture. Aawudoo sana immoo namoonni baay'een illee fuudhanii jalaa gadhiisanii turanii sirba sana immoo YouTube chaanaalii mataa isaatii irratti gadhiifate. YouTube chaanaalii mataa isaatii yoo barbaaddan komentii jala yookaan description boxii jala isiniin dhaqaatii chaanaalii isaa sana immoo sabiskiraayib godhaa, sirba isaa immoo achirraa dhaggeeffadhaa. Akkasumas illee albama isaa guutuu salphaaru kanaan illee achirratti dhufa jechuudha. Artistiin kun achirratti sirboota hunda isaallee akkasumas illee sirba kiliippiis illee qabadheen isiniif dhufaan jira jechaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaa mee artistii kana akkamittiin simattu warroonni akkanii dafii dhufullee barbaadan komentii jalatti lakkoofsa lama barreessuun dagatanaa isiniin jecha. Egaa artistii kanaan immoo dafii kottannaan akkuma beekamullee warroonni chaanaalii isa sabiskiraayib goone ammas sabiskiraayib godhaa isiniin jenna. Sirba isaallee namoonni hedduun agarsiisaniis viiyuullee isa caalaa argataniiru jechuudha. Egaa YouTube chaanaalii isaa sirrii isaa yoo barbaadanii komentii jala yookaan description boxii jala isiniin galtanii sabiskiraayib gochuu dandeessu. Egaa gara albamii isaa kanatti yoo deebine artistiin kun sirba albamii kana hojii baay'eetti dadhabee fi akkasumas illee isin bu'aarsuuf dhufaa jira isin jedhee jira jechuudha daawwattoota keenya. Akka toora feesbuuk isaatti maxxanseenii albamaa fi sirba kiliippii illee qabadhee ol duukaa dhufaan jira isin jedhee jira. Egaa artistii keenya kanaan dafii kottu jennaan yeroo inni dhufu yoo jettan immoo yeroo dhiyoo kanatti dhufaara albama koo xumuraan jira jedhee dubbateera jira jechuudha. Egaa artistii kanaan dafii kottu jennaan akkuma beekamu isinis illee jaalala keessanii fi hawwii qabdan illee agarsiisaa isiniin jira. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoon yaada qabanne immoo kana ture. Amma xumura qophii keenyaatti immoo waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha amma tura deemuun jedha. Warroonni chaanaalii keenya haaraa taatanii akkuma beekamu chaanaalii keenya kana sabiskiraayib gochuun dagatanaa. Akkasumas illee viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee sheer gochuun dagatanaa. Yoo sheer godhan artistii keenya jaalatamaa fi beekamaa kanallee sirba albama isaa haaraa kanarratti akka inni namoota hedduu bukkee ga'uu danda'u illee kan isa fayyadudha jechuudha daawwattoota keenya. Egaa daawwattoota keenya waan amma xumuraatti immoo na daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha amma viidiyoo kan biraa walitti deemuutti gama kiyyaan
nagaatti.